Egaa guyyaa lamaan kana booniin lubbuu ishee obbaaftee isheen hin dhageessu hin argitu dhugaan ishee waaqayyo haa baasu. Yaada booniin duutee of ajjeeste kanarratti viidiyoo yeroo jalqabaatiif ani hojjedhees naa darbuu diddeera gaa'ela keessas oomaa nan barbaachisu ani biyya lafaa kana jibbeera kaninnaa anaaf kan boqonnaa naa kennu du'aa jettee kan ofittiin of ajjeeste. Viidiyoo sun immoo haqameetii jira. Sababni viidiyoo sun haqameef maalidhaaf? Eenyutu viidiyoo sana haqe? Akkaawuntii ishii eenyu harka jira? Paaspoortii akkaawuntii ishiitii eenyu harka jira? Akkasuma immoo viidiyoo ishiin hojjette sana abbaan manaa ishii Joosiin akkamitti viidiyoo sana laayik godha? Laayik gochuun immoo of ajjeestudha moo baga of ajjeestedha kan jedhu gaafii namoota dhaloota baay'eedha. Egaa asirratti akkuma nama kamiyyuu yoo hubanne murteessuu hin dandeenyu. Kan waaqayyoon argu keessa boonii kan jiru keessa boonii kan argu waan hundumaa kan taate hundasaa beeku waaqayyoo fi boonii ishii boqatte qofaadha. Nagaa sin gaafachuun qabnu dagan nagaa fi jaalalli waaqayyoo haala bakka jirtanitti faa baay'eetu kabajamtootaaf jaallatamtoota maatii siin boondi keessaniif jira jirtu nagaa keessanii. Egaa har'allee deebi'eetii dhufeetiin jira. Kinoo obboleettiin teenya booniin guyyaa lammataadha har'aan erga boqattee boqonnaa ishii kanarratti immoo viidiyoo ishiin jalqaba hojjette sana guyyaa kaafameetii jira amma viidiyoo sun haqameetii jira. Eenyu kan viidiyoo sana haqame? Viidiyoo sun immoo maaliif haqame? Akkasuma immoo abbaan manaa ishii Joosiin osoo daqiiqaa tokko hin ta'in viidiyoo ishiin ofin ajjeesa jettee poost goote sana innillee laayikii godheetii jira jedhanii gaafii dhaloota nama baay'eedha. Du'a boonii kana keessaa yoo Joosiin harka qabaa akkamitti akkas godha akkamitti laayikii kana godha ergasii immoo viidiyoon kun sababa maaliitiif haqame isa jedhu namoonni baay'een dhaloonni miidiyaa kana fayyadaman hundi isaaniitu xiqqaadha guddaadha kan gaafataatii jiran jechuudha. Egaa booniin lubbuudhaan darbiteetii jirti. Osoo namni du'ee gale ta'aate osoo namni du'ee ni gala ta'aate boonii kaleessa kan xiqqaa guddaan dhiiga itti roobsee imimmaan lakkushii boochisee maaloo na dhiisaa jiraachuun barbaada umurii kiyyaa kaasee hanga waggaa 22tti dhiiga boo'eera. Aspaaltiirra rafeeraa suusii garaagaraa keessaa bahee amma seenaa sana jijjiirradhee gara waaqayyootti deebi'ee laphee gaabbii qabaadhee aniyyuu dhaloonni barnoota narraa fudhatu jettee miidiyaa kanarratti yeroo baay'ee imimmaashii dhangalaasatee jirti jechuudha. Edaa namni kolfu hundumtuu gammachuudhaan jiraata jechuu miti. Egaa isheen biyyoo jala biyyoon irra deebi'eetii jira jechuudha. Egaa dhugaan boonii eessa jira yoo jenne dhugaan boonii abbaa manaa ishee isa kaleessa jaalallee koo abbaa manaa koo qaama koo jettee wajjin jireenya eegaltee isaaf ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee viidiyoo ishiin hojjettu keessatti ani kan lubbuu koo of balleessu abbaa manaa koo karaa namni abbaa manaa kootiin dhufe yookiin Joosii yoon dhabeedha kan hin of ajjeesu jettee yeroo baay'ee ni dubbatti. Jaalalli garmalees baay'ee badaadha. Ilmi dhiiraa gara jabummaan isaa daangaa hin qabu jechuudha. Nuti shamarran qalbiin keenya waanuma xiqqoo gammaddi waanuma xiqqoo morrifatti jechuudha. Akkas ta'uutii hin qabnu. Shamarran keenya of ajjeesuun bu'aa hin qabu. Jireenya keessa galtanii jireenya yoo isin mijachuu baate lubbuu keessan balleessuu maaltu fidi? Boru jireenyi kan biraati. Boru jireenya kan biraarraa waa tokko barachuutii qabdu jechuudha. Maaliif taanaan jireenyi itti fufa. Dhalli namaa yoo lubbuudhaan jiraate waa baay'ee barachuutii qabdu. Namoonni baay'een abdii kutatanii anillee of ajjeesuufan anillee jaalalleen koo akkana na godhe as na godhe isin dhiira malee jiraachuu hin dandeenye tokko. Namni biraa yoo deeme immoo isin jaallatee yoo isin dhiisee deeme jechuudha. Jireenya nama biraa wajjin hin qabdanii maaf lubbuu keessanitti harkaan eenyu kaattu jechuudha. Lubbuu waaqayyo uume waaqayyumatu fudhata. Isin garuu dirqama lubbuu kiyyan obbaasa jettanii lubbuu keessan of hin baasinaa yaa obboloota koo. Boonii qaxalee kanarraa ani guyyaa takka lubbuu ishee harkaan obbaafti dhiisati abjuu baddettuu yaadetii hin beeku. Maaliif taanaan kaleessa chaalenjii sana keessa darbite qoraamsa sana keessa darbite har'a gaafa biddeena harka ishiitiin hojjettee tolchite mana ishii cufattee mana ishiitii gadi baatee siree gaariirra raftee siree gaariirraa kaatee firaashii gaarii soofaa gaarii buna ishii mana keessatti cisisis godhattee mana ishii keessatti of dandeessee gaafa miila lamaan dhaabbattu ani namni kun
arrabsuudhuma kaleessatti lubbuu isaa of dabarsee hin jedhu jechuudha. Shakkii dhaloota baay'ee waan na ta'eef anarree shakkina keessatti uumetii jira. Garuu dhugaan dhugaadha. Yoomiyyuu taanaan dhugaan dhugaadha. Dhugaan Hacaaluu Hundeessaa yoon bahe, dhugaan Qananii yoon bahe, dhugaan Boonis akkasuma kan namoota beekamtii qaban, namoota dugda duuba isaanii warra gurguddaa qabanii fi akkasuma obboleewwan isaaniif obboleewwan isaaniif falmu hanga guyyaa har'aa kan dhiiga isaanii hin baasne dhiigni Boonii dhuguma dhugaan Booniin ofuma ishiitii arraba miidiyaa kanaatiif of ajjeeste moo abbaa manaa ishiitii wal loltee of ajjeeste kan jedhu baay'ee nama dhiba jechuudha. Baay'ee tokko nama dhiba gaafii keessa nama galcha. Maaliif taanaan warreen sunuyyuu warreen ishii dura boqatan guyyaa gaafa takka amma ammaatti furmaata hin arganne du'a Boonii kana furmaata argata jettaniiti yaadduu dhalootaa. Ani baay'ee tokko garaan koo gubate viidiyoota ishii irra deddeebi'ee tallaala. Dhugaa amanuu hin dandeenye jechuudha. Amanuudhuma hin dandeenye. Namni akkasiin qaxaleen ani yoomiyyuu hin du'u na ajjeesuudhaaf hin kaatinaayi. Ani yoomiyyuu na ajjeesuuf hin falminaa. Ani hin du'u jettee yeroo hunduma falmatti garuu hin taane guyyaa takka ammaa seexanni akkasiin godhi nama jettee ofii dugda duubatti nama gorsitee akka lubbuu of balleessitu taasise jechuudha. Maaliif taanaan dhugaan Boonii Waaqayyo haa baasu. Lubbuu ishii ofiin of ajjeeste moo maal rakkatteeti moo abbaa manaa ishii faana wal lolteeti moo abbaa manaa ishiitu immoo nama kan biraa irratti jaallate moo kan jedhamu immoo Waaqayyo guddaa naa beeku. Baay'ee tokko namatti dhaga'amu osoo ana ta'e jennee osoo yaadne ofiin ajjeesinaa obboloota koo boru guyyaa biraati. Qormaanni baay'aturree waa barbaadde taatanirree har'a guyyaa dukkanaa ta'urree boru guyyaan ifaa jiraachuutii danda'a. Maarree erga guyyaan ifaa jiraate nuti maaliif lubbuu keenya obbaafna ree? Dhaloota baay'eedhaaf lubbuu keenya obbaafnee osoo hin taane nama lubbuu keenya obbaafnuuf osoo hin taane namnirree abbaa manaan keenya yoo nu gateetii deeme hojjannee jireenya keenyan hojii keenyan agarsiisuudha malee lubbuu keenya balleessine wanti dhufu takkallee hin jiru jechuudha. Obboloonni baay'een anuyyuu lubbuu koo balleessuufan kan jedhan koomantiidhaan danuudha. Koomantii namoota hundumaa jala galtanii gaafa laaltan aniyyuu of ajjeesuufin ture, aniyyuu akkana ta'uufan ture, aniyyuu akkas ta'uufan ture. Kuni baay'ee sheemidha jechuudha. Baay'uma wanta nama jibbisiisudha. Maaliif taanaan maaliif of ajjeestu maal? Boru guyyaa biraati mee jireenyitti fufaa. Maaliif of ajjeestu lubbuu keessan maaliif of baaftu? Boru dhiira biraa faana gaa'ila qabachuutii dandeessu. Jireenya har'a isin hin miidhin malee jireenya keessatti dhiira tokko hin miidhin malee inni isin haa miidhu irraa adda baatanii jireenya gaarii jireenya bareedaa jiraachuutii dandeessu. Maaliif taanaan iree Waaqayyo siif qoodee eenyumtuu si jalaa fudhatu jechuudha. Garuu lubbuu kee gaafa baaste homaa argachuutii hin dandeessu. Of hin ajjeesinaa obboloota koo. Of hin ajjeesinaa. Omaayyuu hin godhu kinoo du'a Boonii argitaniitii jirtan otoo kaleessa of hin ajjeesu jettu har'a kinoo lubbuu ishee of balleessite dhaloonni baay'een imimmaan lakkuu roobsatii jira. Kun immoo baay'ee wanta laphee nama cabsuu fi eenyu namaatti dhaga'amudha, sammuu namaatti dhaga'amudha. Wanta hin yaadamne nama keessatti kan uumtee deemte Booniin jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu maaloo of hin ajjeesinaa obboloota koo. Of hin ajjeesinaa obboloota koo maaloo. Of ajjeesuun isin irraa dhaabbatu homaa faayidaa hin qabu. Lubbuu Waaqayyo baasee ishiidhumatu fudhatuu danda'a. Kanaafuu of hin ajjeesinaa. Maaliif of ajjeestu? Guyyaa darbuuf jettu jettanii lubbuu keessan of hin baasinaa isiniin jedha. Viidiyoo kanammoo yoo dhaggeeffattan namootni lama yookiin tokko irraa barachuutii danda'u. Warreen abdii kutanii lubbuu of baasuudhaaf jedhan isa kana arganii irraa of deebisuutii danda'u. Kanaafuu viidiyoo kana laayik sheer godhaa namoota biraan naaf ga'an isiniin jedha. Galatooma.